sagaleen kee haa dhufu Yesus. Dubbiin kee haa dhufu Yesus. Dubbiin kee haa dhufu Yesus. Warra si dhoobotaniif dubbiin kee haa dhufu. Warra si barbaadaniif dubbiin kee haa dhufu. Yesus dubbiin kee haa dhufu. Gooftaa bara baraa dubbiin kee haa dhufu. Leenca Yihudaa Yesus dubbiin kee haa dhufu. Laabadoo laabadiyaa boora laabadaa laabadiyaa boos. Rada laabadiyaa balaabadiyaa boos. Rida alaabadiina moos. Dubbiin kee haa dhufu Yesus. Dubbiin kee haa dhufu Yesus. Dubbiin kee haa dhufu Yesus. Sagaleen kee haa dhufu Yesus. Warra si barbaadataniif amma sagaleen kee haa dhufu. Warra si barbaadataniif amma sagaleen kee haa dhufu. Warra si barbaadataniif amma sagaleen kee haa dhufu. Amma yaa Waaqayyoota isaanitti dubbadhu. Amma yaa Waaqayyoota isaanitti dubbadhu. Akkati isaanitti hin dubbanne kiyyoo kan isaanitti ta'u, jireenya isaanitti kiyyoo kan ta'u, bara isaanitti kan kiyyoo ta'u, macci hafuura dukkana maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Hafuurri biyya lafaa kana humni xonqolaa, humni digimtii, humni muwaartii maqaa Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Afurri budaa, afurri ateete, afurri borantichaa, afurri dhibba jaaf jaatamii jaa, afurri illuminaatii maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Sagalee kana dhagaa kan jiran amma afurri kun isaan keessa dhaabachuu hin danda'ini. Afurri kun isaan keessa dhaabachuu hin danda'ini. Jireenya isaanii keessa dhaabachuu hin danda'ini. Rukuteera maqaa Yesuusiin. 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 Labadoo namaas. Maatii labadiyaboos. Rukuteera hafuura kana maqaa caalu maqaa Yesuusiin. Rukuteera maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Rukuteera hafuura dukkanaa. Rukuteera hafuura biyya lafaa kana. Rukuteera maqaa Yesuusitiin. Dhaloota kana keessaa rukuteera. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin 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 rukuteera. Bara isaanii qabee kan jiru. Jireenya isaanii qabee kan jiru. Mul'ata isaanii qabee kan jiru. Abjuu isaanii qabee kan jiru. Damqa isaanii qabee kan jiru. Jireenya isaanii nyaachaa kan jiru. Fayyaa isaanii nyaataa kan jiru. Rukuteera maqaa Yesuusiin. Rifeensa mataa isaanii jalqabe. Qeensa miila isaaniitti ibidda kee ajajeera. Labaduu namaa labadiyaboos. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Xara gamaa keessaa 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 maqaa Yesuusiin. Dhaloonni kun birmaduu abaani. Birmaduu paa maqaa Yesuusiin. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Nagaataa maqaa Yesuusiin. Sagaleen kun humnaaf jabinaan keessa keessanitti dhangala'u. Dhiiga holichaatiin. Ameen. Gooftaan baraan jireenya keessa naa eebbisu. Hallelujah. Isa isuma barbaadaa mata duree jedhuuni sagalee Waaqayyoo sunitti dubbadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isa isuma barbaadaa galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Gaafachuu warra Fariisotaa fi Saduqootaa milikita gaafachuu warra Saduqootaa fi Fariisotaa walii wajjin ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Maatewos 16 keessatti akkas jedha. Warri Fariisotaa fi warri Saduqootaa dhufanii Yesuusiin qoruudhaaf akka inni milikita Waaqa irraa isaan agarsiisuuf gaafatanii jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Warri Fariisotaa fi warri Saduqootaa Yesuusiin qoruudhaaf dhufanii milikita Waaqa irraa akka isaanitti agarsiisuu gaafatanii jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo isaaniif deebisee akkas jedhe. Inni immoo deebisee yeroo galgalaa'u Waaqni diimateera. Kanaaf bokkaan hin roobu. Ganama immoo booruun diimatee duumessis irra buufateera. Kanaaf har'a hin roobaa hin jettu. Egaa bifa Waaqaa ilaaltanii waan ta'u himuu beektu. Milikitni yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessanii. Milikita yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessanii. Dhaloonni hamaanii fi gaggaragalaan milikita hin barbaada. Garuu milikita Yoonaas irraa kana fee milikitni tokko illee hin kennamuufi isaaniin jedhe. Kanaaf kana booddee achumatti isaan dhiisee
adeeme yeenuun jedha macaafni qulqulluun galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Egaa dhaloonni kuni Kiristoosin Yesuusin barbaaduudhaaf miti kan isaan dhufan. Maal barbaadu dhufani? Milikkita barbaaduudhaaf dhufan. Dinqii inni hojjetu ilaaluudhaaf dhufan. Waan inni godhu ilaaluudhaaf dhufani malee isa barbaadanii miti kan dhufan. Wanti isaan dhufaniif isa barbaaduudhaaf hin dhufne. Gooftaanis wanti isaan dhiisee deeme fi isaan isa barbaaduuf miti kan dhufan. Maal barbaada dhufanii? Milikkita barbaada dhufan. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Eenyuun barbaadu dhufan jarri kun jennee gaafa laallu Kiristoos Yesuusin osoo hin taane isarraa milikkita barbaadu dhufan. Yoo inni jaamaa banu laalu, yoo inni naafa diriirsu laalu, yoo inni du'aa kaasu laalu, yoo inni dinqii godhu laalu, yoo inni dubbatu laalu dhufanii malee isa barbaadan dhufne. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos isaan dhiisee deemee nuun jedha kutaa kana keessatti. Maal godhee deeme? Isaan dhiisee deemee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Achumatti isaan dhiisee biraa deeme. Sababbiin isaan dhufaniif wanti isaan dhufaniif isa barbaaduun dhufne. Maal barbaada dhufani? Milikkita barbaadu dhufe. Kanaaf maal godheedhaan dhiisee biraa deeme nuun jedha. Warra milikkita barbaaduudhaaf waldaadhaa gara waldaatti, charchiidhaa gara charchii, nabiyyiidhaa gara nabiyyiitti, iddoodhaa gara iddootti warra milikkita barbaaduudhaaf deeman. Kiristoos isaan dhiisee biraa deema. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf dhiisee biraa deema. Milikkita barbaaduudhaaf biraa deemu waan ta'eef. Kiristoosin barbaaduuf miti kan isaan deeman. Milikkita barbaaduudhaaf deemu. Waan raajii ekelee jedhu laaluudhaaf, waan raajii ekelee godhu laaluudhaaf deemu malee goofticha barbaaduuf miti namoonni baay'een kan isaan deeman. Namoota akkanaa kana gooftaan isaan dhiisee biraa deema. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhiisee biraa deeme. Milikkinni bara si'anaa kuni hin beekamu hubachuus hin dandeessaniitti hin jedhe. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif akkana jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Milikkita isa bara si'anaa hubachuu hin dandeessan maaliif jedhe? Milikkinni milikkita caalu inni bara si'anaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dinqiin dinqii caalu inni bara si'anaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Miraakiliin caalu inni bara si'anaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Milikkinni milikkita caalu isa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Namni dhalachuu isaatiif hin dinqisiifanne. Namni nama ta'uu isaatiif isa hin dinqisiifanne. Namni du'uu isaatiif isa hin dinqisiifanne. Ol bahee mirga abbaa ta'uu isaa isa hin dinqisiifanne. Wama barbaade osoo ta'e iyyuu dinqisiifachuu hin danda'u. Dinqiin dinqii caalu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Namni Yesuus keessa jiraachuu isaatiif isa hin dinqisiifanne waan biraa dinqisiifachuu hin danda'u. Wanti biraa isa gammachiisuu hin danda'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Kanaaf warra milikkita barbaadan Kiristoosin dhiisanii warra milikkita barbaadan Waaqayyo isaan dhiisee biraa deema. Kanaaf yaa saba Waaqayyo dhiisa milikkita hin barbaadinaa. Kiristoos isuma barbaada. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Isa barbaada. Yoo isa barbaadan isa argattu. Warra na barbaadaniif nan argama jedhee sagalee isaatiin akkuma dubbate yoo barbaaddatte Yesuusin argachuudhaaf jirta. Boleessa koo obboleettii koo Yesuusin barbaaddaa yoo isa barbaadde inni siif argama. Milikkita barbaadda taanaan inni si dhiisee deema. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Milikkita barbaadda taanaan gara raajii ekelee yommuu deemu, gara paaster ekelee yommuu deemu, gara wangeelaa ekelee yommuu deemu, gara faarfataa ekelee yommuu deemu, milikkita wayii barbaadda yoo ta'e. Milikkituma wayii barbaaddu yoo ta'e Kiristoos Yesuus isin dhiisee deema. Har'a namni gara waldaa yommuu dhufu dhagaa kiisitti baatee dhufa. Waa barreeffatee dhufa. Maalidha kun? Milikkita barbaadudha. Waaqayyo jira moo hin jiru jedhanii qoruudha. Waaqayyoon dubbata moo hin dubbatu jedhanii qoruudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni keenya waaqa tolfamaa miti kan hin dubbanneef hin dubbata. Nutu garuu akka inni hin dubbanne taasise. Warri Saduqootaa fi Fariisotaa kuni Yesuus akka inni hin dubbanne taasisan. Akka inni hin dubbanne taasisan. Dhiisee isaan biraa deeme. Dhiisee biraa deeme. Lafa isaan jiran dhiisee biraa deeme. Achitti lallabuun barbaanne. Achitti barsiisuun barbaanne. Achitti dinqii gochuun barbaanne. Dhiisee too keessaa deeme. Sababni isaa isaan kan barbaadan isa osoo hin taane dinqiin ni hojjetu. Milikkita barbaadu jarri kun.
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka turre hattu gaadaa keessa deeme masoobiin kee kan akkasi, gwaadaan kee kan akkasi, algaan kee kan akkasi, biddeenni gati nyaattu kan akkasi, wanta ati dhudhu kan akkasi, maqaan kee kan akkasi. Maaltu barbaachise? Maaliif barbaachise? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo kuni nutti naasa'amin hin amannu. Sagalee raajii nuuf darbu, ergaa Waaqayyoo nuuf darbu, yoo kotota kana nutti kaasanii nutti naasa'in nuuf hin galu. Kuni maaliif ta'e? Kuni maaliif ta'e? Yoonaan ijaan arguu baadhee namanuu jedhee Toomaas. Kanaaf kottu jedhee gooftaan quba kee fidiiti mataa koo keessa kaayyennaan amma nan amanaa. Milikkita wayii yoo arge malee namni hin amanne jira. Inni immoo akkasittiin jedhe warri osoo hin argin amanan isaan qulqullootattiin jedhe. Osoo hin argin kan amanan isaan qulqullootan. Sagalicha gooftichaa kan amanan isaan qulqullootan. Dubbicha dhagaanii kan amanan isaan qulqullootan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Banneerraa yaa saba Waaqaa. Osoo hin beekin banneerra. Osoo hin beekin Kiristoos nu dhiisee deemeera. Milikkita barbaadda taanan. Milikkita barbaadda taanan milikkinni siif kennamu hin jiru. Kiristoos si dhiisee si biraa deema malee. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ofii isaatii milikkita sii kenna jennaan ani hin barbaadu jedhee Isaayyaas. Hin barbaadu ani nan amana akkanattuyyuu naaf gala akkanattuyyuu dubbiin isaa akkanattuu naaf gala sagaleen isaa akkanattuu naaf gala bakka ani hin barbaadu jedhe. Milikkita hin barbaadu jedhe bakka. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkanattuu nan amanaa jedhe. Naaf gala dubbiin isaa waggaa 700 dursee waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos lafa kaa'ee nama deemee raajiin Isaayyaas. Dubbiin ulfoofti ilma hin deessu jedhe dinqisiifatee deemeera. Ajaa'ibsiifatee deemeera. Waa'ee du'uu isaa nutti himeera. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos tokko hanga dhumaatti nutti haasa'ee deeme. Amanees du'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a hin amannu waldaadhaa gara waldaatti gaafa deemu. Hin amannu biyyaa gara biyyaatti gaafa sochoonu. Hin amannu iddoodhaa gara iddootti gaafa sochoonu. Hin amannu. Hin amannu. Kiristoosin hin amannu. Hin amannu Kiristoosin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif hin amanne obboleessa koo? Maaliif hin amanne obboleettii koo? Amani. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedha? Amaniin fayyitaa jedha. Milikkitaanii miti kan fayyitu. Amantiidhaan fayyita. Sagalee Waaqayyoo sasitti dubbatamu. Sagalee Waaqayyoo sasitti raajamu. Sagalee Waaqayyoo sasitti haasa'amu sana amantiidhaan gaafa fudhatteen fayyita. Kan fayyuu dandeessu sagalicha amantiidhaan yoo fudhatte. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Kiristoosin barbaadaa inni immoo isiniif argama. Inni dubbii isaa keessaan argama. Sagalee isaa keessaan argama. Inni dubbii isaa keessaan mul'ata. Warra na barbaaddataniif ani nan argama jedhe Waaqayyo. Warra milikkita narraa barbaadaniif jedhe immoo asitti kutaa kana keessatti warra milikkita narraa barbaadan maal godhedha? Dhiisee biraa deeme. Dhiisee biraa deeme. Saduqootaa fi firiisota kanneen maal godhe? Dhiisee biraa deeme. Har'a waldaa kiristaanaa keessa kan guute saduqootaa fi firiisota milikkita barbaaddota. Sinittan hima yaa sabaa. Callifnee du'atti wal hin oofnu. Callifnee wal hin balleessinu. Dhugaa jirtu walitti himnee karaatti wal deebisna malee. Jallattoota waldaa keessa guuteera amma. Milikkita barbaaddotatu waldaa keessa guuteera. Dhaloota maalii jedha? Dhaloota gaggaragalaa jedha. Dhaloota hamaan gaggaragalaanis milikkita barbaada. Yesus Kiristoos milikkita kan barbaadu dhaloota akkamitti jedhee hamaa fi gaggaragalaadha. Maaliif osoo hin beekne jal'inatti galla? Wal hubachiisuu diddaarraa kan ka'e kan wal balleessinu. Dhaloonni hamaa fi gaggaragalaan maal barbaadanna? Milikkita barbaada. Milikkita barbaada. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Dhaloonni hamaa fi
gaggara maal barbaada? Milikkita barbaada. Milikkita barbaada. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloonni hamaanii fi gaggara maal barbaada? Milikkita barbaada. Milikkita barbaada. Dhaloota hamaatu milikkita barbaada. Dhaloota gaggaraatu milikkita barbaada. Dhaloonni qajeelaan dubbii Waaqayyoo qofa kan inni barbaada. Namni qajeelaan sagalee Waaqayyoo barbaada. Namni qajeelaan amantiidhaan fayya. Milikkitaanii miti namni qajeelaan kan fayyu. Amantiidhaan fayyadama jaamni qulqulluu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni qajeelaan maaliidhaan fayya? Amantiidhaan fayya. Qulqulluun amantiidhaan dura Waaqayyootti qajeelaa ta'ee jiraata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantiitu nama jiraachisa malee milikkita arguu fi dhaga'uu miti. Dhaloonni milikkita arguu fi dhaga'uu barbaadan dhaloota jallaa fi gaggaraadhaan hin jira Kiristoos. Jallina keessaa bahe obboleessa koo. Jallina keessaa bahe obboleettii koo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sin gargaaru bu'aa siif hin qabu. Keessaa bahi. Maaf jallaa taata? Maaf dhaloota hamaa taata? Maaf dhaloota gaggara taata? Bahi keessaa waan sin gargaarre keessaa bahi. Waan sin fayyadne keessaa bahi. Waan bu'aa siif hin qabne keessaa bahi. Waaqayyo maal narraa barbaada jedhi. Har'a Waaqayyo maal narraa barbaada jedhi gaafadhu. Garaan Waaqayyo narraa maal feeti jedhaatii gaafadhaa. Maatii daadhiidhaa boolaa balaa deemuus. Haaleluyyaa. Maariqoos 8:11 irratti akkas jedha. Yommus warri Fariisotaa dhufanii Yesuusin morkachuutti ka'an isa qoruudhaafis milikkita Waaqa irraa akka isaan agarsiisu isa gaafatan. Inni garuu gara isaatti gaddee hafuura dheeraa baafate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaafa isaan isa qoruudhaaf dhufan kana isaan morkachuudhaaf gaafa dhufan kana inni immoo garaa isaatti hin gaddee. Har'a garaan Waaqayyoo akkasitti gaddu beektaa obboleessa koo obboleettii koo. Milikkita gaafate isarraa barbaadu. Dinqii wayii gaafa barbaadu. Isa dhiistee dinqii gaafa barbaadu. Kiristoosiin isa dinqii ta'e dhiistee dinqii biraa gaafa barbaadu. Innuu dinqiidha dinqii biraa maal irraa goota? Innuu raajiidha raajii biraa maal irraa goota? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bakka namni Yesuus Kiristoos raajii ta'uu amane bakka raajii biraan barbaadu. Namni Yesuus Kiristoos dinqii ta'uu amane dinqii biraan barbaadu. Hin gaddeedha. Inni garuu garaa isaatti hin gaddee hafuura dheeras hin baafate. Hin gaddee Waaqayyo. Yesuus Kiristoos hin gaddee baay'ee gaddee hin gaddisiisan sabni kun. Dhaloonni si'anaa maaliif milikkita gaafataa jedhee? Dhaloonni si'anaa kuni maaliif milikkita gaafataa? Ani dhuguma isiniin jedha. Milikkita dhaloota si'anaa kanaaf matumaa hin kennamu ittiin jedha. Dhuguma isiniin jedha. Dhaloota si'anaa kanaaf milikkinni matumaa hin kennamu ittiin jedha. Eshi Kiristoos dhaloota si'anaaf milikkinni hin kennamu erga jedhe. Milikkinni har'a nuti agarsiifnu dinqiin har'a nuti agarsiifnu eessaa dhufe laata? Kanallee of laallachuun baay'ee barbaachisaadha. Laaluun baay'ee barbaachisaadha. Sim jenneetuma dinqii jennee fiiguu irraa dhaabannee mee of ilaallu. Macaafni maal jedhaa nuti maal jenna? Dhaabannee ofaa ilaallu. Ofaa ilaallu. Dhaloota si'anaa kanaaf milikkinni hin kennamuuf jedhe. Isaan dhiises ammoo bidiruu yaabee gara
gamaatti sokkeedha. Abeet 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 abeet. Yesus isaan dhiisee bidiruu yaabbatee gara gamaatti isaan jalaa sokkee jalaa deemee bakka dhaloota milikkita barbaadan jalaa deeman isaan dhiisee biraa deema. Akka waan tokko sunitti hima yeroo baay'ee waa'ee kanniisaa nan dubbadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenya waa'ee kanniisaa nan dubbadha. Kanniisa yoo tuttuqqaatti baay'istan gaagura gadhiisee biraa deema. Gaagurri sun sana booda kan waa'ee hin baafne taati. Qaboo taatee hafti. Dhiiseetama keessaa ka'ee deema kanniisa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gatee biraa deeme. Dhaloota akkanaa kana Yesus Kiristoos gatee biraa deeme. Gatee biraa deeme. Gatee biraa deeme. Dhiisee biraa deeme. Keessaa deema dhaloota akkanaa keessa. Dhaloota milikkita barbaadan keessa Kiristoos ka'ee keessaa deema. Mee dhaabadhuu of ilaali Yesus akka kaleessaa si keessa jira laatar. Maal ta'ee na keessaa deeme jedhiti mee dhaabadhuu of ilaali. Ani maal godheetan Yesus of keessaa arge jedhaati dhaabadhaa of ilaala. Akka durii Yesus si keessa jira. Akka durii sana Yesus si keessa jira. Dhaabadhuuti of ilaali. Luqaas 12. Luqaas 12. 54-56 akkas jedha. Yesus ammoo tuuta jaraatti hin dubbate. Kara lixa biiftuutti duumessaa'eera. Yommuu dhufu duumessaa'aa yommuu dhufu bokkaatu roobaa hin jettu. In roobasi. Qilleensi gara mirgaa yommuu qilleensa immoo bulluqatu dhufa hin jettu. Akkasumas hin taati. Warra of hin argine nana bifa waaqaa bifa lafaa kan waaqaas ilaaltanii waan ta'u himuu hin dandeessu. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuun dadhabdanii ittiin jedhe. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Baay'ee kan nama dinquudha sagaleen kun. Mee kan Luqaas kana sirriitti ilaalaa. Duumessa laaltanii, lafas laaltanii, qilleensa laaltanii waan ta'u jiru hin dubbattu. Ishee kana beektanii. Waa'ee bara araaraa kan akkamitti wal laaltanii ittiin jedhe. Bara araaraa jechuun maal jechuudha? Waa'ee isaa, waa'ee dhalachuusaa, waa'ee dhufuusaa, waa'ee cubbuu namoota irraa fuudhee ilma namaaf waaqayyo walitti araarsuudhaaf dhufuu Kiristoos akkamitti isinii galuu didee? Akkamitti kana wal laaltanii? Jarri kun waan ta'uudhaaf jedhu laalanii dubbatu malee Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Waan ta'uudhaaf jedhu. Akka raajota biyya keenya tokko maal jedhu polotikaa ammaa kana laalanii waan ta'uudhaaf jedhu raaju. Waan ta'uudhaaf jedhu raaju. Gimmitii isaanii kaa'u. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Gimmitii isaanii kaa'u. Kuni gimmitii kaa'uudha. Gimmitii isaanii kaa'u. Miti. Garuu dhaloota nana jedhe waa'ee araaraa guyyaa bara araaraa kan akkamitti isin jalaa dhokate jedhe. Eega raajii taatanii, eega warra milikkita himu taatanii, eega warra dhoksaa himu taatanii, waa'een bara araaraa kun akkamitti isin jalaa dhokate. Akkamitti isin jalaa dhokate. Itti ashoofe Yesuus. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Irra deebi'een dubbisan mallee kan Luqaas. Yesuus ammoo fuuta jaraatti dubbateedha. Karaa lixa biiftuu duumessaa'aa yommuu dhufu roobatu roobaa hin jettu in roobas. Akkasumas immoo maal ta'a? In roobas. Qilleensi gara mirgaa yommuu qilleensa'u bulluqatu dhufa jettu. Akkasumas hin ta'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Warra of hin argineen nana. Warra of hin argineen nana. Baay'ee jecha nama rifachiisudha. Of hin argitan. Of hin argitan jedhee.
waan waaqaaf lafaa dubbachuu dhiisatti ofuma keessa nuun argitanitti ofuun argitani warra ofin argineedha suni. Wayyoo. Nu haa oolchu Waaqayyo. Warra ofin argine nana waa'een bara araaraa akkamis hin jalaa dhokate. Warra ofin argine nana bifa waaqaa bifa lafaas waaqaas ilaaltanii waan ta'u Yesuus Kiristoosiidhaaf galatee guddaa waan ta'u ilaaltanii waan ta'udha garuu jechuun kun wama ta'u ilaalanii raajii raaju. Yesuus Kiristoosiidhaaf galatee guddaadha. Waan ta'u himuu hin dandeessu. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuu dadhabdanii waa'een bara araaraa akkamitti ni galuu dide. Waa'een dubbii bara araaraa kun akkamitti jalaa dhokate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kana kan hubachuu dandeessan kana kan arguu dandeessan waa'een bara araaraa immoo akkamitti jalaa bade. Waa'ee bara araaraa akkamitti hubachuu dadhabdanii. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waan nama dinquudha. Hamaa fi gaggaragala dhaloota hamaa fi gaggaragala dhaloota jal'a. Jiraan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa barbaadu miti kan dhufan milikkita barbaadu dhufan. Har'allee isinittan hima yaa saba. Milikkita barbaadu dhuftan taanaan konfiraansiidhaa gara konfiraansii milikkita barbaaduu deemtu taanaan Waaqayyo akkasitti dubbatu barbaaduu deemtu taanaan kana jechuun bakka waa'ee keessa waan tokko Waaqayyo sitti taatu barbaaduu deemtu taanaan dogongortanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Isa barbaaduudhaaf deemaa adda bakka dhaqxanitti. Isuma barbaaduudhaaf. Isuma dinqicha sana wal arguudhaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bakka isa dinqii sana wajjin wal arguudhaaf. Isa raajii ta'e sana wajjin wal argachuudhaaf. Isa dinqii ta'e sana wajjin wal argachuudhaaf iddoodhaa gara iddootti yommuu sochootan hundumaayyuu isa waliin wal arguudhaaf barbaada. Inni immoo warra isa barbaaddataniif eessumattuun argama. Lafa kamittuun argama. Warra isa barbaaddataniif sagalee isaa keessan dubbata. Sagalee isaa keessan dubbata Waaqayyo. Sagalee isaa keessan waan dubbachuu barbaadu hundumaa Waaqayyo karaa dubbii isaa dubbata. Karaa sagalee isaa haasaa Waaqayyo. Waan sitti haasa'uu barbaadu hundumaa Waaqayyo karaa maalii haasaa? Karaa sagalee isaa haasaa. Karaa dubbii isaa haasaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloonni hamaa fi gaggaragalaan bara keenya keessa kaan immoo akkas jedhan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Dhaloonni hamaa fi gaggaragalaan bara keenya keessa kaan immoo akkas jedhu. Waaqayyo irraa dhageenyee sin tajaajilla jedhanii caafata qulqullaa'aa lafa kaa'u. Waaqayyo garuu karaan inni ittiin dubbatu karaa dubbii isaati. Karaa dubbii isaatiin dubbate kanaan dura amma boodas karaa dubbii isaa dubbata si'achis karaa dubbii isaa dubbata karaa dubbii isaatiin alatti uumaan dubbatu Waaqayyo. Karaa sagalee isaa karaa macaafa qulqulluutiin alatti Waaqayyo wanti inni dubbatu kan biraan jiru dinqiin inni agarsiisu kan biraa amma booda hin jiru. Dinqii caalu Yesuus Kiristoos nuuf kenname. Amma booda milikinni Waaqayyo nutti agarsiisu hin jiru. Amma booda namni du'aa ka'ee tokko galee turu waa'ee biraa nutti haasa'u hin jiru. Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'ee alatti si'achi namni du'aa ka'u kan biraan jiru. Kana jechuun maal jechuu kooti? Du'aa ka'ee deebi'ee kan nutti haasa'u kan biraan jiru. Kanas wanta isiniin jedheeffan qaba. Asoosama yookaan diraamaa adda addaa tokko maal jedhu diraamaa fi asoosamni nuti hojjennullee sagalee Waaqayyoo wajjin deemuu qaba. Sagalee Waaqayyoo fakkaachuu qaba. Diraamaa fi asoosamni bara kanaa maal jedhaaf Yesuus Kiristoos du'eetan du'aa ka'ee mootummaa Waaqayyoo deemeen dhufe mootummaa Waaqayyoo kan akkasii kan akkanaati. Ekeleen mootummaa Waaqayyootti hin galle ibiddatti galeera. Ekeleen immoo mootummaa Waaqayyoo keessa jira jedhanii namoota wanjalan jiru. Kun sagalee Waaqayyoo wajjin hin deemu. Sagalee Waaqayyoo wajjin hin deemu. Namni du'aa ka'ee waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti lallabu si'achis hin jiru. Kana duras hin turre. Yesuus Kiristoos isa jiraatan addatti. Isa dinqiidhaan caalu sana addatti namni si'a isaan duras ka'ee nutti hime hin jiru. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti haasa'e hin jiru. Yesuus Kiristoos duwwaadha.
du'ee erga du'aa ka'ee booda guyyaa 40 waa'ee mootummaa waaqayyoo kan lallabe isa bichaadha. Du'ee du'aa ka'ee waa'ee mootummaa waaqayyoodhaa kan lallabe Yesuus jiraataa bichaadha. Sanaan achittis namni hin turre, sana boodattis namni hin jiru. Si'achis immoo hin jiraatu. Du'ee kan du'aa ka'u. Mootummaa waaqayyoo deemee waa'ee mootummaa waaqayyoo argee dhufee kan nutti himu hin jiru. Asoosamni diraamaan isin dhaggeeffattanillee adda ba'uu qaba. Macaafa qulqulluu wajjin kan deemu ta'uu qaba. Eenyumtuu du'ee mootummaa waaqayyoo deemee kan deebee si'achis hin jiru, kana booddees hin jiraatu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Kanaaf diraamaaf asoosamni dhiyaatullee maal irratti akka inni xiyyeeffatu laaluun baay'ee barbaachisaadha. Amma namoonni baay'een maal jedhu mootummaa waaqayyoo deemneerraa ekeleen mootummaa waaqayyootti hin galuu, ekeleen mootummaa waaqayyootti hin galle ibidda keessatti gubachaa jira. Jooshuwaan naannoo keessatti ibidda keessatti gubachaa jira kan jedhu saboota kana dhaga'een ture. Eenyu dhaga'e arge? Eenyu kijibdoota, sobdoota, acabarbaariiwwani wan namoonni akkas jechuudha. Hattoota, saamtota, ergamoota seexanaati. Namoonni akka kana waa'ee akkanaa haasa'an. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee Alaazarii fi namichaa sooressa sannaqaati ilaalaa. Luqaas irratti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan dhaqaa ilaalaa. Luqaas irratti waa'ee Alaazarii fi namicha sooressa sana. Dhaqaati ilaalaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaqaati ilaalaa. Deemaati ilaalaa waa'ee Alaazarii fi namicha sooressa sana. Namichaan sooressuun erga du'ee booda. Mootummaa waaqayyooti Alaazariin garee arge. Abrahaamin akkas jedhe Alaazariin obboleessa koo Alaazariin gara isaa kootti ergi inni immooyyuu ani gubachaan jira dhufee quba isaatiin arraba koo naaf ajjisu jennaan gara keenyaa gara keessa dhufuudhaaf dhorka dha Abrahaam. Gaafanni kana jedhuun immoo akkana naaf godhi gaa'e akkas ta'e gara koo dhufuu eegganni hin dandeenye gara biyya lafaatti haa deebi'u. Gara biyya lafaatti deebi'ee obboloota koo warra lafarra jiranitti immooyyuu of eeggachiisatti naaf haa himu. Iddoon ani dhufe kanatti naaf haa himu jennaan lakki asiillee gara lafaatti namni deebi'u hin jiru. Sababni isaa maaliif? Achitti kan irraa baratan macaafonni jiru jedheen Abrahaam. Macaafotatu jira achirraa barachuu danda'ani. Macaafa kan hin dhageenye du'aan galee himu yoo himeeyyuu hin dhagaani jedhe. Kanaaf du'aan galee too waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf gonkumaayyuu hin danda'amu. Yellam. Milikinni si'achisiif kennamu hin jiru. Milikinni milikina caalu Yesuus Kiristoosidha. Dinqiin si'achisiif godhamu hin jiru. Dinqiin dinqii caalu Yesuusidha. Har'a nuti seexanni akka nuti Kiristoosin hin lallabnee fi seexanni waan biraa akka lallabaa oolu nu gochaa jira. Dammaquu qabda yaa obboleessaa. Dammaquu qabda. Dinqii ati hojjettu, milikita ati hojjettu namoonni hin fayyan hin badu malee. Warra milikita barbaadaniif dinqii barbaadan isee biraa deemee jechaa jira Kiristoos. Iyyesuusin isa dhugaa lallabi namoonni hin fayyaa. Iyyesuus isa dhugaa lallabi namoonni nagaa ta'ani. Iyyesuus isa dhugaa lallabi namoonni hin jiraatu. Namoonni akka jiraatan, akka jabaatan, akka guddatan mootummaa waaqayyootti akka galan yoo bara kan barbaaddu ta'e milikita miraakilii ati agarsiiftu kamiinuyyuu miti. Bakka leelaa maggalaxiin fidaadha bakka namni tokko. Milikita addaa agarsiisuu barbaadu namoonni bakka yommuu dibaman. Milikita addaa wayii agarsiisuu barbaadu. Tukurati namootaa saabuudhaaf, namoota gara ofiitti saabuudhaaf. Milikita addaa wayii agarsiisan nama tokkotu maal jedha dhiyoo kana keessa milikita addaa waaqayyoon naaf kenneeti maal jenna maxaafa nyaadhaa. Kan biraa waaqayyoon dabaddabaa. Gowwaa, jal'aa, hamaa, ergamaa seexanaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kijibdoota kunniin saamtota hattoota irraa of eeggadhaa. Irraa of eeggadhaa. Macaafa qulqulluu wajjin wanta hin deemne waaqayyo isatti argee dabaddaba. Ani akka dhaloonni kun maal ta'aa jira? Garamitti guddachaa jira dhaloonni? Eessatti argee waaqayyoon dabaddaba? Inni biraa nabbaan ammoo miraakilii addaa waaqayyoon natti mul'iseera. Maalidha?
ergamootaan footoo kaasaa viidiyoo waraabaa YouTube irratti hangadhiisan gowwaayini seexanatu burjaajessee jira seexanatu sammuu isaanii qabee jira seexanni sammuu isaanii qabeetti taphataa jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sammuu isaanii qabee seexanitti taphataara jinniitu itti gale ergamaa waaqayyoo maal akka ta'e iyyuu hin beekan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyo eenyu akka inni ta'e iyyuu hin beekan burjaajessitoota saamtota hattoota irraa of eeggadhaa bakka milikkita addaa wayii agarsiisuudhaaf deemu hin danda'amu gonkumaayyuu hin danda'amu milikkinni milikkita caalu dinqiin dinqii caalu Kiristoos Yesuusidha isa lallabuutu dinqiidha waa'ee isaa dubbachuutu dinqiidha maqaa isaa haasa'uutu dinqiidha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen bakka maqicha gaafati yaan dura seexanni wayyoo jechuu kan inni eegalu har'a tajaajiltoonni baay'een seexana baasuu dadhabanii gara biirootti ergu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u baasuu dadhaban maaliif kan waan biraa odeessaa oolu taratii biraa keessa oolu oduu biraa keessa oolu waan biraa isaa oolu waa'ee biraa isaa ooltee seexanni siif hin ba'u Kiristoosin haa ta'i Kiristoosin lallabi Kiristoosin dubbadhu isa jiraadhu gaafa sana bakka osootiin maqaa Yesuusin osoo hin jedhin caraaree deema namoota keessa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u isa lallabi bakka maqichi dinqii hojjeta maqichi dinqiidha innuyyuu dinqiidha dinqii biraa maaliif si barbaachise warra milikkita barbaadan dhiisee biraa deemeedha kanaaf dhiisaa yaa sabaa waan biraan barbaadinaa isuma barbaada yoo isa barbaaddan isa argattu yoo waaqayyoon barbaaddattan waaqayyoon hin argattu Kiristoos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u warra na barbaadaniif nan argamaa jedhe Kiristoos Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warra maal ta'aniif warra na barbaadaniif nan argamaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u warra maal ta'aniif warra na barbaadaniif nan argama jedhe Kiristoos dhiisi Kiristoosin barbaadin argatta Yesuusin barbaadin argatta barbaaddadhu Yesuusin hin argatta Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u saba koo warra na barbaaddataniif karoon iddoo hoolotatti yaafatan dachaa askor iddoo saawwan dheechifatan nan ta'aaf warra na barbaaddataniif Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u iddoo dheedusaan ta'aaf iddoo boqonnaan ta'aaf jechaa jira Waaqayyo Isaayyaas 65 lakkoofsa 10 irra warra isa barbaaddataniif Waaqayyo saba isaa warra isa barbaaddataniif Waaqayyo warra isa barbaadaniif hin argama warra isa barbaadaniif Waaqayyoon argama Yesuus hin barbaaddaa inni siif argama hin barbaadda yoo ta'e hin argatta warra isa barbaadaniif Waaqayyoon argama isa barbaaddan inni siif argama
Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barbaaddadhu inni siif argama. Haleluuyaa. Barbaadi obboleessa ko. Barbaadi obboleessa ko. Waaqayyo warra isa barbaaddataniif gaariidha. Waaqayyo warra isa barbaaddataniif hin argama. Waaqayyo warra isa barbaadaniif, Waaqayyo warra isa abdataniif, warra isa barbaadaniifis gaariidha anuun jedhe. Faaruu Ermiyaas 3:25. Waaqayyo warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniifis gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyo eeggachuun gaariidha. Waan biraa keessa galuu miti. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyo eeggachuutu gaariidha. Callisanii isuma barbaadutu gaariidha. Waan biraa barbaadutti bara kee hin fixin. Waaqayyo warra isa barbaadaniif gaariidha. Daawit akkas jedha. Lubbuun koo gab jettee Waaqayyoon duwwaa hin eeggatti. Gargaarsi koos isa biraa hin dhufa. Waan biraa hin barbaadinaa Waaqayyoon alatti. Gab jedhaa isa barbaadaa. Inni waan gaariidhaan jireenya keessaniin quubsa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni waan gaariidhaan jireenya keessan hin quubsa. Inni waan gaariidhaan jireenya keessan hin quubsa. Gab jedhaa Waaqayyoon barbaadaa. Callisaa Waaqayyoon barbaadaa. Yoo isin isa barbaaddan inni jireenya keessan waan gaariidhaan hin quubsa. Kiristoos Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jireenyi kee waan gaariidhaan akka quufu barbaadda? Gammachuutti nagaatti jiraachuu barbaadda? Yoos isa barbaaddan. Yoos isa barbaaddan. Inni siif argama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siif argama Waaqayyo. Siif argama Waaqayyo. Maatiyos 18:20 Waaqayyo akkas jedha. Iddoo namoonni 2 yookiis 3 maqaa kootiin walitti qabamanitti ani achitti nan argama. Isaan gidduutti achitti nan argama. Iddoo namni 2 yookiis 3 maqaa kootiin walitti qabamanitti ani achitti isaan gidduutti nan argama.
warra iddoo isaatti argamanii na barbaaddatan isaaniif an argamani Waaqayyo. Warra maqaa koo barbaaddataniif nan argamani Waaqayyo. Waaqayyo akkasii argamu barbaaddaa? Akkasiif argamu barbaaddaa? Isa duwwaa barbaade maqaa isaatiin isuma barbaade inni siif argama. Kiristoos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan haa ulfaatu. Dhiisaa waan biraan barbaadinaa. Dhiisaa Kiristoosiin barbaadaa. Dhiisaa inni isiniif argama isuma duwwaa barbaadaa waan biraa hin barbaadinaa. Milikkita biraan barbaadinaa. Dhaloota milikkita barbaadan Kiristoos dhiisee biraa deema. Dhaloota milikkita barbaadan hamaa fi jal'aadha jedheera Kiristoos. Gaggaragaloodha jedheera Kiristoos. Jal'oota jedheera Kiristoos. Jal'oota hin ta'inaa. Dhugaadhaan Kiristoosiin barbaada. Inni isiniif argama. Waaqayyo wajjin jiraadhaa. Inni isin faana jiraadha. Gara Waaqayyootti dhiyaadhaa. Waaqayyo isinitti dhiyaata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan guddaa akkasin qalbeeffattan waan guddaa akka argattan abdiif amantiin qaba Waaqayyo koorraa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 yoo ta'an argachuu dandeessu. Eebbifamaa sagalicha isinii dhufe sheer walii godhaa. Walii daddabarsaa gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Eebbifamaa dhiisaa Waaqayyoo barbaadadhaa. Inni isiniif argamaa. Warri milikkita barbaadan Waaqayyo isaan dhiisee biraa deemeera. Warri waan biraa barbaadan Waaqayyo isaan dhiisee biraa deemeera. Anaaf isiniif garuu isa barbaaddachuun nuuf haa ta'u. Yoo isa barbaaddanne inni nuuf argama. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin. Ameen. Shaaloom shaaloom shaaloom. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. YouTube ko share subscribe gochuu ndagatinaayi gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa share godhaa subscribe godhaa YouTube ko Waaqayyo laabantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Share godhaa subscribe godhaa gooftaan isin haa eebbisu.